Yooyi ashamaa akkam jirtu nagaaf jaalala waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteetii baga nagaan gara YouTube chaanalii kanaatti dhuftani. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnus dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatina. Umurii Arraagessaa. Umurii kee umurii Arraagessaa siif haa godhuu jedha Oromoon yommuu eebbisu. Godina Arsii Lixaa Aanaa nan Sabootti maanguddoon waggaa 180 argame. Abbaa Daaluu Jaarsoo jedhaman godina Arsii Lixaa Aanaa nan Saboo keessatti jiraatu bara Minilik farda leenjisaa akka turan ilmaan isaaniitu dubbate. Maanguddoon kun bara sirna mootii Haayile Sillaasee keessallee rifeensi isaanii harrii qaba ture. Har'a ilkaan isaanii guutuudha akaayee qurxumsee nyaata. Ijni isaanii ni arga. Gurris ni dhaga'a. Maanguddoon kun abbaa ijoollee 65 wayita ta'an ilmaan isaaniif abaabilee hedduu arganii walumatti ilmaan 500 horatanii jiru. Obbo Teeffuu Abbaa Daaluu ammoo ijoollee Abbaa Daaluu godhatan keessaa 5ffaarrattidha. Umurii 80 ol ta'uu himatu. Faallaa abbaa isaanii ilkaan 10 qofa qabu. Abbaa Daaluun bara Minilik bulchaa turetti farda leenjisaa akka turanii fi yeroo ammaa hiriyootas ta'ee obboloonni waliin dhalatan lubbuun kan hin jirre ta'uu OBN gabaasee jira. Beekamee jira. Namni kun maqaan isaa Qaaliyyee Makunin jedhama. Bakki dhaloota isaa godina Harargee Bahaa Dadar Ardaa Obbii tokko yoo ta'u, balaa ibsaa isa mudateen lubbuun isaa dabartee jirti. Dheengadda galgalaa sababa rooba cimaatiin sararri humna ibsaa guddichi magaalaa Harar irraa gara aanaa Kombolchaa magaalaa Kombolchaatti diriirfamee jiru dirree xiyyaaraatti waan addaan citeef guyyaa har'aa ogeessa teeknikaa kanaa akka sirreessuuf ajajnaan itti ol ba'e. Osoo shiboo ibsaa kana suphaa jiru masmarri biraa kana ibsaan hin dhaamin tokko wal tuquun haala kanaan lubbuun isaa darbee jirti. Obboloonni koo kan ogeessa teeknikaa taatan marti keessanuu rakkoon akkanaa tanarraa hanga dandeessanitti of eegaa. Obboleessa keenya Rabbiin jannataa qanansiisu. Deeggarsa ariifachiisaa obboleessa keenya Obbo Biraanuu Abeebee Tufaa abbaa maatii fi ijoollee lamaa yoo ta'u, yeroo dheeraaf dhibee onnee fi hidda dhiigaan wal qabatee dhukkubsataa ture. Addumaan yeroo ammaa hedduu itti cimuun wallaansa ariifachiisaa biyya alaatti akka argatu boordiin hospitaala Xuqur Ambassaa barreesseefii jira. Wallaansa qofaaf $35,000 gaafatame. Haa ta'u malee qarshii gaafatame kana kaffaluuf humna hin qabu. Obbo Biraanuu gargaaruun maatii fi daa'ima isaaf abdii horuudha. Namni hundinuu hanga fedha keessanii obboleessa keenya Biraanuu Abeebee Tufaa gargaaruuf lakkoofsa herrega armaan gadii akka fayyadamtan waamicha lamummaa isiniif dhiyeessina. 7 Duwwaa Duwwaa 43 73 2159 Baankii NIB 1000 3073 91 38 Baankii Daldala Itoophiyaa 10,000 65 35 12 46 Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa. Adaraashii ergochuun saba isaan biraa ga'aafi. Oduu dansaa jedhuun mucaa kanaa kaleessa barnoota isaa haga sadarkaa olaanootti ispoonsara akka godhu bu'aa barraa saaruu waadaa seenee ture. Amma immoo mucayyuu guddifachaan gara Ameerikaatti akka fudhatu maatii mucaa waliilleen dubbatanii walii galanii jiran. Yeroo gabaabaa keessatti piroosesiin ni eegalama. Gara USA deemee barnoota isaa baratee jiruu isaa jijjiiree egereellee maatii fi biyya isaaf ni gargaara. Namummaatu dursuu qabaa yeroo hundaayyuu. Dooktorri silaa nama yaaluu ofii dhukkubsatee qaqqabaa fi adara. Dooktorri silaa nama yaalu ofii dhukkubsatee jira. Adaraa dhaqqabaa fi lammii isaatiif birmataan lammiidhuma isaati jechaa gargaarsa namoomaaf obboleessa keenya Dooktar Dureessaa Tarfaa Ejjitaatiif haa birmannu. Dooktar Dureessaa Tarfaa Ejjitaa Shawaa Lixaa Aanaa Liban Jawwiitti kan dhalatee guddate yoo ta'u, barumsa sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa baabbichatti kan qophaa'inaa immoo Ambootti barate. Dooktar Dureessaan Yuunivarsiitii Jimmaa irraa waggaa 1f ji'a 8 dura kan eebbifame yoo ta'u,
Abjuu ijoollummaa isaa mirkaneessuun yeroo fi humna isaa wareegee dadhabbii fi bu'aa bahii hedduu booda Harargee Lixaa hospitaala Burqaa Dhiintuutti ramadamee uummata isaa haala gaarii fi nuffii tokko malee tajaajiluu eega jalqabee reefuu waggaa tokko lakkaa'ama. Uummati koo hin dhukkubsatin, kan dhukkubsate immoo hin dararamin jechuun of qusannaa tokko malee yeroo hojjetaa jirutti deemee tajaajiluu kan hin nuffine Dr. Dureessaan har'a dhibee balaaleffamaan kun isatti dhufee jira. Obboleessi keenya kun qorannoo dhukkubbii miila isaa bitaa irratti yeroo dhiyoos itti dhaga'amuu jalqabeef taasiseen kaansarii lafee hammaataa jedhamu irratti argamee jira. Qorannoo garaa garaa fi wal'aansaan Finfinnee hospitaala Xuqur Ambassaatti deddeebi'uun ergii eegalee ji'a irraa kan darbee fi qoricha keemooteraappii jalqabee kan jiru ta'us yaaliin baqaqsanii hodhuu isa akka barbaachisu itti himamee jira. Yaala kanaafis qorannaa dabalataaf gara biyya alaa deemuun akka yaalamuu qabus boordiin hospitaalichaa murteessuun riifarii barreesseefii jira. Yaalii kanaaf immoo baasii hanga doolaara Ameerikaa 60,000 yookaan miliyoona 3.3 akka jijjiirraa maallaqa baankiitti waan isa barbaachisuuf lammiin koo naaf qaqqabaa jechuun hanga humna keessanii akka gargaartan isin gaafata. Kanneen gargaaruu barbaadaniif akkaawuntii baankii daldala Itoophiyaa 1,1360,89,32,7 Dureessaa Tarfaa Ejjitaa Awaash International Bank Duwwaa 13-2011 59-26 Duwwaa 400 Dureessaa Tarfaa Ejjitaa Cooperative Bank of Oromiyaa 880 Duwwaa 4097 Dureessaa Tarfaa Ejjitaa Hakiima dhukkubsattoota yaaluu haa baraaru. Wal cina haa dhaabbannuu tokkummaan humna. Umurii Arraagessaa Umurii kee umurii Arraagessaa siif haa godhuu jedha Oromoon yommuu eebbisu. Godina Arsii Lixaa Aanaa nan Sabootti maanguddoon waggaa 180 argame. Abbaa Daaluu Jaarsoo jedhaman godina Arsii Lixaa Aanaa nan Saboo keessatti jiraatu bara Minilik farda leenjisaa akka turan ilmaan isaaniitu dubbate. Maanguddoon kun bara sirna mootii Haayile Sillaasee keessallee rifeensi isaanii harrii qaba ture. Har'a ilkaan isaanii guutuudha akaayee qurxumsee nyaata. Ijni isaanii ni arga, gurris ni dhaga'a. Maanguddoon kun abbaa ijoollee 65 wayita ta'an ilmaan isaaniif abaabilee hedduu arganii walumatti ilmaan 500 horatanii jiru. Obbo Teeffuu Abbaa Daaluu ammoo ijoollee Abbaa Daaluu godhatan keessaa 5ffaarrattidha. Umurii 80 ol ta'uu himatu. Faallaa abbaa isaanii ilkaan 10 qofa qabu. Abbaa Daaluun bara Minilik bulchaa turetti farda leenjisaa akka turanii fi yeroo ammaa hiriyootas ta'ee obboloonni waliin dhalatan lubbuun kan hin jirre ta'uu OBN gabaasee jira.